Kaleessaa kaasee Asadaamaa galma Abbaa Gadaatti miseensawwan caffee Oromiyaa yaa'ii idilee gaggeessaa jiran irratti hojii raawwachiiftuu mootummaa naannochaa karaa pireezidantii isaa gabaasa akka dhiyeesse yoo ta'u, miseensonni caffee sammuu rakkoo nageenya naannoo Oromiyaatti bal'ataa dhufeef yaaddoo qaban dubbatanii jiran. Hedduun isaanis jiraattota dabalatee aangaa'onni hedduun rakkoo nageenyaan lubbuu isaanii darbaa jira jedhu. Obbo Gammachiis Dabalaa miseensa caffee Wallagga Lixaarraa dhufanidha. Wanni caffeen kunis nu beekuu qabu akka biyyaattis beekamu qabeedhaani yaada koo kaasuu barbaadu diinni amma godina keenya keessatti mul'achaa jiru diina sabaaf sablammiiti. Diina uummata Amaaraa miti. Beekii keessatti geggeessaan keenya 28 guyyaa tokkotti kan inni ajjeefame. Hawaasa wajjin nama 83 guyyaa tokkotti kan du'e. Sababa Amaaraa ta'eef hin duune jechuudha. Sababi caasaa keenya ta'eef, sababi biyyi kun jiraachuu qabeedheef du'e jechuudha. Qaamni nageenyaa keenya guyyaa guyyaatti rakkoo garaagaraa keessa kan inni ga'aa jiru sababa sablammii ta'eef miti jechuudha. Akka godina Wallagga Lixaatti nama 1,105 kan lubbuudhaan du'e jechuudha. Oromoodha kun. Namoota amma kana qofatu bade biti yoo xiqqate qarshii biiliyoona 3tti qabeenya tilmaamamutu manca'e. Gaaffiin tokkoffaan lammaffaan sadaffaan godinni Wallagga Lixaa qabu gaaffii nageenyaati jechuudha. Adda caaltuunis miseensi caffee godina Qellam Wallaggaatii dhufanidha. Nageenyi dhabamuun lubbuu namootaa qofa odoo hin taane tajaajilallee sabarraa kutaa jiraachuu himu. Ajjeechaan yeroo geggeeffamu ajjeechaan kun akka sablammii kan biraarratti xiyyeeffateetti dhimmoonni ilaalaman kun godina keenya kan hin ibsine ta'uusaa. Rakkoo nageenyaatiin kan wal qabatu hooggansa godina keenyaa fudhanne sila kabajamaa lixa Wallaggaarraa kaasan kan keenyas kan Qellam Wallaggaa yoo xinnaate hooggansi 100 Oromoon hooggansa qofatu hin taane daa'ima waggaa 7 dabalatee daa'ima ji'a 4 dabalatee Oromoo ta'anii aarsaa yerootti kaffalantu jirachuudha. Kanaaf rakkoo nageenyaa keessa jirru kana keessaas mootummaan kallattii adda addaatiin xiyyeeffannaa addaatti kennee hojiin hojjetamaa jiru hojii jajjabeessaadha. Garuu isa xumuraatiif rakkoo nageenyaa kana keessaa ba'uuf ammallee kallattiin qabamee jiru maal fakkaata waan jedhu kanammoo kabajamoo pireezidaantiin yoo yaadatti nu kennan waan jedhuufi. Daandiin xiyyaaraa mootummaan baajata guddaa yeroo ammaa kanatti dhangalaasee hojjetameetu jira. Eega xumuramee booddee rakkoo nageenyaarraa ka'ee tajaajila uummata keenyaaf kennaa jiru jechuudha. Naannoo fayyaatiin wal qabatee godinni keenya baankii dhiigaan qabu kallattii adda addaatiin Naqamtee irraati kan deeggarsi dhufamu. Yeroo itti namoonni walitti qabamanii dhiiga kennuuf hojiin kun hubannoon uumamu rakkoo nageenyaaf hin nannu kan jedhutu jira marsaa meeqachuudha. Kanaaf iddoo rakkoo nageenyaa qabu waan ta'eef immoo namni nageenya irratti miidhame dhiiga dhabuudhaan namni du'e baay'eetu jira. Haadholiin keenya daa'aa irratti dhiiga dhabuu yeroo isaan du'antu jira waan ta'eef baankii dhiigaa kanallee akka godina keenyaatti maaltu yaadamaa jira waan jedhuudha. Rakkoon nageenyaa Oromiyaa kun lubbuu baasuuf jiru kaanis danqaa waan jiruufis furmaata kanaan dura turerraa waan haarawaa maal harkaa qabaa jechuunis miseensonni kaanis gaafatanii jiran. Gaaffiiwwan ka'an kanaaf pireezidantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa deebii kennanii jiran. Kanaafis fala kaa'ame jedhan yoo ibsan. Tokkoffaaf inni dura hooggansi siyaasaa hundumtuu qindaa'ee olaantummaa siyaasaa yoo mirkaneessu qofa. Kun xiyyeeffannoo adda argachuu danda'u tura jiraata jechuudha. Kunumti mataa isaatii waggoota 3 darbe qormaata adda addaa keessa darbe. Maaliif? Paartii kanaan dura ture diignee, paartii haaraa hundeessinee, paartii haaraa sana beeksisuudhaaf, maqaballeessii irra ture sirreessuudhaaf, uummata keenya biratti waan qabatamaa lafa qabsiisuudhaaf karaa deemame hundi keessanuu beektu. Inni lammaffaan uummanni keenya akka sila kaase aarsaa guddaa kaffalee jira. Ammas aarsaa kaffalaa jira. Uummanni keenya garuu dammaquu danda'u tura jiraata. Kanaaf uummanni keenya ofirraa tiksuu irratti gaachana sirnaa lafa qabsiisuu irratti jabaatee hojjechuu danda'u tura jiraata. Gama kanaanis bu'aa jajjabeessaan dhufeera. Waggaa dhufus xiyyeeffatamee kan hojjetamu kanarratti. Inni sadaffaan qaama nageenyaatiin. Kanarratti dhaabbachuu hin qabnu qaama nageenyaa keenya cimsu xiyyeeffannee kallattii maraan hojjechuu danda'u nurra jiraata. Kana sadan walitti qindeessinee yoo hojjenne nageenya amansiisaa fi waaraa qabu fiduu dandeenya jechaadha. Gama biraatiinis hidhattoonni mootummaan lolaa jiran karaa nagaan akka galaniifis gaafatanii jiran pireezidantii Shimallis. Opereeshinii cimaa gaggeessaa jira. Hojii siyaasaa cimaa gaggeessaa jira. Ijoolleen ammas karaa jaarsolee biyyaa abbootii gadaa aadaa giddugaleessa godhatanii galuu barbaadan galaa. Karaan kun karaa badiiti. Mootummaan akka galtan barbaada. Kan sana ala deemurratti garuu tarkaaffii jabaatu fudhatamaa deemee amma onaa keessattuu jaarsoleen biyya abbootiin amantaa ijoollee 10,000 lakkaa'aman galchanii jiru. Ammas yeroo hafte kana keessatti ijoollee galchaa. Mootummaan naannoo Oromiyaa nagaa barbaada. Lammii Gammachuu itti gaafatamaa sabquunnamtii adda bilisummaa Oromooti. Ammas rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaaf maree nageenyaatu fala malee haalli qaamni biyya bulchuu ittiin adeemaa jiru sirrii miti jechuun BOF hime. Oromiyaan goolama akka jirtuuf dantaa siyaasaaf jecha waraana hin barbaachifne naannolee biraallee irratti affeeruudhaan
lammiilee Oromiyaa gaagaa jiru. Ijaarsi siyaasaa jedhamu rakkoo furuuf uummata ijaara jedhamu uummati yoo jiraatedha. Uummanni kun immoo wabii jireenyaa dhabeeti kan inni jiru. Wanti kun furamee waarawaadhaan biyya kana keessatti nageenya akka bu'uu fi maaltu ta'uu qabaa jedha dhaabni keessanire. Kan ta'uu qaba jedhu adda bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsa biyyoolessa naannoo Oromiyaa labseedha lafaa qaba. Kana jechuun heera biyyittiirra dhaabbate dhaabni tokko furmaata kan jedhu kan inni gad qabatee baasuuf kennu keessaa tokko. Kanaafuu mootummaan ce'umsaa akka jirutti ta'e garuu mariin siyaasaa biyya kana bu'uura isheerraa hundeeffama isheerraa rakkoonni qabu rakkoo siyaasaati. Rakkoo sana furuuf immoo mariin siyaasaa hunda galeesse furmaata jedhee amana. Ejjennoo dhaabni keenya ana. Obbo Lammiin Hagayoonaa qaama mootummaa irraa waa'ee fala nageenyaas ta'e kan rakkoo siyaasaa biyyattiin qabdi jedhamu furuuf kan dhaaba isaanii waliin maree gaggeesse akka hin jirrellee dubbatanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shawaa Bahaa Adaamaarraa.